Tole ani abukaatoo Jawaar qofa osoo hin ta'in namoota afurii itti arfan isaanii obbo Jawaar Mahammad, obbo Baqqalee Garbaa, obbo Hamza Booranaa fi Shamsaddiin Xahaati kan waliin iddoo tokkotti hidhamanii jiranii naannoo Meeksikoo jedhamu sanatti waajjira poolisii federaalaa kan fakkaatu wayii keessatti bakki sun yeroo biraa waajjira poolisii federaalaa miti isa idilee miti jechuudha. Bakkuma haaraa wayii uumaniiti achi kan jiranii. Arra beellama dhalmee dubbisuudhaaf sagantaan qabnu turre maatiin isaanii nutti bilbilanii Jawaar dubbisuudhaa yoo dhannu adda nu baafachuu dadhabee isin eenyudha jedhee nu gaafatee jettee obboleettiin isaa nutti himtee jennaan abukaatoo nama lama taanee kaanee dhanne gaafa dhannu dabareedhaan arfan isaanii argannee dubbisnee jirra. Obbo Jawaar komiin inni qabu maal inni iddoon itti hidhamanii jiran beezimentii yookaan lafa gadi kan seenne jechuudha. Lafa isa idilee osoo hin ta'in beezimentii keessatti akka hidhamanii jiran bakki sun baay'ee kan qorru ta'uu isaa aduutti gadi ba'anii aduu kan hin arganne ta'uu akkasumas mana fincaaniitiif ganama sa'aatii 12 bahanii galgala sa'aatii 12 qofa ganama 12 fi galgala 12 qofatti akka mana fincaanii dhaquun hayyamamu yeroo kaan itti cufamee mana keessa akka ta'an nuwisa jechuudha. Kana maleellee maatii wajjin akka itti wal dubbisan halaala irraa yookaan baay'ee fagoo bifa nama adda baafachuu hin dandeenyeen irraa fagaatanii lallabanii akka walitti haasa'anii fi humaayyuu maatii isaatti himachuu akka hin dandeenyedha. Komiin isaan qaban kan isaan nu kaasanii komiin achi keessa jiru kan maqaan hin qorraa garmalee qorraa kan jedhuuni komii isaan kaasan. Obbo Baqqaleenis kanuma himanii obbo Hamzaanis haaluma wal fakkaatuun komii kan nutti himanii achi keessatti obbo Baqqalee obbo Jawaar kutaa tokko jiru. Obbo Hamzaanii fi obbo Shamsaddiin kutaa tokko jiru. Haala addaatiin kan nutti himate Shamsaddiinidha. Shamsaddiin narra qofa kan argine akka abukaatootti kan dubbisneeyyuu dubbisuudhaafuu baay'ee rakkoo ture kan ta'a. Inni kan nuun jedhu maal inni gaafa qabamu garmalee nareebanii garmalee rukutamee jira. Yeroo duraa ulee poolisii kan pilaastikii kanaan nareebanii gara booda amanii sibira nagaati jira. Jawaariyyuu amanee jira jedhanii nareebanii ana biramtuu hin jiru waan hin beekus hin qabu. Diree gaafanii jalaa didu ulee pilaastikii sana dhiisaniiti feerroo sibiilaatiin nareebanii jedhee qaama isaarraa wayyaa fuudhee nutti argisisee jira. Qaama isaarraa iddoo baay'ee madaatti jira. Isa kanas soosteenyaa poolis xaabiyaa bakka jedhamu naannoo Piyaasaa yeroo turetti yaala akka hin arganne mana yaalaa yeroo guyyaa lama dhaqee jennaan gaafa tokko achiin ga'anii otoo yaalchisiin poolisiin hin yaalamtu jedhee hakiimiin yookaan dooktarri yaalamuu qabaa mucaan kun miidhamee jira jedheetu yaala argachuu qaba jedhee hakiimiin otoo jedhu poolisiin didee humnaan adeebiseera kan jedhu. Guyyaa biraa immoo warri Human Rights Commission yookaan warri Komishinii mirga namoomaa gaafa dhaqee dubbisu yaalamuun qaba jedhee gaafa itti maddu dhaqee hakiimii argee hakiimiin qoricha naaf ajajee qoricha sana fudhadhee yeroo hin deebi'u iddoo mana ture sanatti yoo hin deebi'u poolisiin ajaja hakiimiin naa kenne sanarraa fuudhee jiree akka yaala hin arganne na godhe hanga irraatti yaala malee kan jira garmalee na dhukkubaa kan jedhu inni haala addaatiin himi akka waliigalaatti komiin guddaa isaan qaban lafa jalatti hidhamuu sana garmalee qorraa maatii wajjin baay'ee halaalattidha kan arganii poolisiin itti simbutu garmalee eegumsa guddaa fi ulfaata jala kan jiran ta'uu isaati kan nutti himan. Bakki nu jiru ifa gahaa hin qabudha kan jedhu ta'uma gahaa hin qabu ifa baay'ee xiqqoo tokkotti galti kutaa keessatti kanaaf bakka dukkana keessa ture yoo ol ba'u lafti natti dukkanaa'eetiin adda baafachuu dhabee kan jedhu kan inni nuu kaase. Fageenyi jira dukkana keessaa ifatti yoo baatu iji sirriitti ilaaluu dhabuun mala isa kana nutti himate maaliin rakkoon addaa jira miidhaan isa garbaa alkuttaan hin jiru wanta addaan jiru garuu lafa baay'ee qorruu fi baay'ee mana dhiphaa keessa lafa jala kan jirru waan ta'eef yeroo achi ol ba'u nama sirriitti adda baafachuun dhabee kan nuun jedhu. Isee kaleessa Dr. Tokkummaan isa sii kaleessa
fakkaata. Ijoolleen galmee Arafaat Abubakar jedhaman nama 10 keessa namni tokko koovidiidhaan shakkamee iddoo biraa jiraadha kan jedhani nama 12 moo akkas ta'anii kutaa tokko keessa jiru. Har'an ijoolleen itti bukaatoo biraatti deemee akkanatti manitti galmee tokkotti nama 10 dhiyaate. Isaan hundiyyuu rakkoo koovidii keessa sodaa hamaa keessa akka jiran. Ijoolleen kun kan jiranii mana barumsaa sadarkaa tokko sababa lakkoofsa tokko kan jedhamu naannoo Inqulaal Faabirikaatti kan argamu keessatti argamu. Akka waliigalaatti mooraa sana keessa ijoolleen 3 yookaan kan dhimma kanaan shakkamanii namoonni 3 koronaa vaayirasiitiin shakkamanii jedhamanii mana qorannaa galanii jiru. Kanaaf ijoollee mana barumsaa sana keessatti hidhamanii jiran garmalee sodaa keessa akka jiran har'allee mana murteetti himanii jiru. Kaleessallee kanuma himnee jirra. Mana tokko keessa nama 12 nama 10 akkana walitti baay'isanii hidhuu kanatti jira. Isa kan akka nuuf fooyya'u deebinee mana murteetti iyyachaa ture jechuudha kaleessa isaarratti. Tole ani abukaatoo Jawaar qofa osoo hin ta'in namoota 4 jaarfan isaanii obbo Jawaar Mohaammed, obbo Baqqalee Garbaa, obbo Hamzaa Booranaa fi Shamsaddiin Xahaati kan waliin iddoo tokkotti hidhamanii jiranii naannoo Meeksikoo jedhamu sanatti waajjira poolisii federaalaa kan fakkaatu wayii keessatti bakki sun yeroo biraa waajjira poolisii federaalaa miti isa idilee miti jechuudha. Bakkuma haaraa wayii uumaniiti achi kan jiranii. Har'a beellama dhannee dubbisuudhaaf sagantaan qabnu turre maatiin isaanii nutti bilbilanii Jawaar dubbisuudhaa yoo dhannu adda nu baafachuu dadhabee isin eenyudha jedhee nu gaafatee jettee obboleettiin isaa nutti himtee jennaan abukaatoo nama 2 taanee kaanee dhanne gaafa dhannu dabareedhaan arfan isaanii yoo argannee dubbisnee jirra. Obbo Jawaar koomiin inni qabu maal inni iddoon itti hidhamanii jiran beezimentii yookaan lafa gadi kan seene jechuudha. Lafa isa idilee osoo hin ta'in beezimentii keessatti akka hidhamanii jiran bakki sun baay'ee kan qorru ta'uu isaa aduutti gadi ba'anii aduu kan hin arganne ta'uu akkasumas mana fincaaniitiif ganama sa'aatii 12 bahanii galgala sa'aatii 12 qofa ganama 12 fi galgala 12 qofatti akka mana fincaanii dhaquun hayyamamu yeroo kaan itti cufamee mana keessa akka ta'an nuus jechuudha. Kana maleellee maatii wajjin akka itti wal dubbisan halaala irraa yookaan baay'ee fagoo bifa nama adda baafachuu hin dandeenyeen irraa fagaatanii lallabanii akka walitti haasa'anii fi humaayyuu maatii isaatti himachuu akka hin dandeenyedha. Komiin isaan qaban kan isaan nu kaasanii komiin achi keessa jiru yookaan madhaan hin qorraa garmalee qorraa kan jedhuuni komii isaan kaasan. Obbo Baqqaleenis kanuma himanii obbo Hamzaanis haaluma wal fakkaatuun komii kan nutti himanii achi keessatti obbo Baqqalee obbo Jawaar kutaa tokko jiru. Obbo Hamzaanii fi obbo Shamsaddiin kutaa tokko jiru. Haala addaatiin kan nutti himate Shamsaddiinidha. Shamsaddiin naarra qofa kan argine akka abukaatootti kan dubbisneeyyuu dubbisuudhaaf baay'ee rakkoo ture kan ta'a. Inni kan nuun jedhu maal inni gaafa qabamu garmalee nareebanii garmalee rukutamee jira. Yeroo duraa ulee poolisii kan pilaastikii kanaan nareebanii gara booda amanii sibira lagaati jira. Jawaariyyuu hamanii jira jedhanii nareebanii ana bira homtuu hin jiru waan beekus hin qabu jedhee gaafanii jalaa diduu ulee pilaastikii sana dhiisaniiti feerroo sibiilaatiin nareebanii jedhee qaama isaarraa wayyaa fuudhee nutti argisisee jira. Qaama isaarraa iddoo baay'ee madaati jira. Isa kanas ሶስተኛ ፖሊስ ጣቢያ bakka jedhamu naannoo piyaasa yeroo turetti yaala kan hin arganne mana yaalaa yeroo guyyaa 2 dhaqee jennaan gaafa tokko achiin ga'anii otoo yaalchisiin poolisiin yaalamtu ture jedhee hakiimiin yookaan dooktarri yaalamuu qaba mucaan kun miidhamee jira jedheetu yaala argachuu qaba jedhee hakiimiin utuu jedhu poolisiin didee humnaan adeebiseera kan jedhu. Guyyaa biraa immoo warri Human Rights Commission yookaan warri Commission mirga namoomaa gaafa dhaqee dubbisu yaalamuun qaba jedhee gaafa itti maddu dhaqee hakiimii argee hakiimiin
qoricha naaf ajajee qoricha sana fudhadhee yeroo hin deebi'u iddoo mana ture sanatti yoo hin deebi'u poolisiin ajaja hakiimiin naa kenne sanarraa fuudhee ciree akka yaala hin arganne na godhe hanga irraatti yaala malee kan jira garmalee na dhukkubaa kan jedhu inni haala addaatiin hime akka waliigalaatti komiin guddaa isaa qaban lafa jalatti hidhamuu sana garmalee qorraa maatii wajjin baay'ee halaalattidha kan arganii poolisiin itti simbutu garmalee eegumsa guddaa fi ulfaata jala kan jiran ta'uu isaati kan nutti himan. Bakki nu jiru ifa gahaa hin qabudha kan jedhu ta'uma gahaa hin qabu ifa baay'ee xiqqoo tokkotti galti kutaa keessatti kanaaf bakka dukkana keessa turee yoo ol ba'u lafti natti dukkanaa'eetiin adda baafachuu dhabee kan jedhu kan inni nuu kaase fageenyi jira dukkana keessaa ifatti yoo baatu iji sirriitti ilaaluu dhabuun mala isa kana nutti himatte maaliin rakkoon addaa jira miidhaan sirra garbaa alkuttaan hin jiru wanta addaan jiru garuu lafa baay'ee qorruu fi baay'ee mana dhiphaa keessa lafa jala kan jirru waan ta'eef yeroo achi ol ba'u nama sirriitti adda baafachuun dhabee kan nuun jedhu. Isee kaleessa Dr. Tokkummaan isa siin kenneessa fakkaata ijoolleen galmee Arafaat Abubakar jedhamanii nama 10 keessa namni tokko koovidiidhaan shakkamee iddoo biraa jiraadha kan jedhanii nama 12 moo akkas ta'anii kutaa tokko keessa jiru. Har'an miti bukaatu biraatti deemee akkanatti manitti galmee tokkotti nama 10 dhiyaate isaan hundiyyuu rakkoo koovidii keessa sodaa hamaa keessa akka jiran. Ijoolleen kan jiranii mana barumsaa sadarkaa tokko sababa lakkoofsa tokko kan jedhamu naannoo Inqulaal Faabrikaatti kan argamu keessatti argamu. Akka waliigalaatti mooraa sana keessa ijoolleen sadii yookaan kan dhimma kanaan shakkamaniidha. Namoonni sadii koronaa vaayirasiitiin shakkamanii jedhamanii mana qorannaa galanii jiru. Kanaaf ijoollee mana barumsaa sana keessatti hidhamanii jiran garmalee sodaa keessa akka jiran har'allee mana murteetti himanii jiru. Kaleessallee kanuma himnee jirra. Mana tokko keessa nama 12 nama 10 akkana walitti baay'isanii hidhuu kanatti jira. Isa kana akka nuuf fooyya'u deebinee mana murteetti iyyachaa ture jechuudha kaleessa sararratti.